Mana kireessitee illee dhageetiin jira. Mana kireessitanii jirtanii baga kireessiteef anu kanan barbaada. Hedduu gammadee maaliif haala kireessuuf jechuun akkana. Amma sirrii jirta. Ala teessurra yoo mana keessa teesse amma takka yaa'ina goote irra naa aasaa. Dhageetee qommee qixaaxame harkee waan ati taa'u jirtuunis harkee tanuma harkuuf kutteemi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya gaarii qaqqaalii. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qaqqaalii gaarii akkam jirtan nageenya keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Salaamtaan teenyattoonni irraa burkite bakka jirtanitti isin bira haa geessu. Arra alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiif galata galchina. Namni waan galan beeyne namaa miti gammachuu qabannee isin dhufna irraa haasoo oduu dhageenya irraa kanaaf obboleettiin teenya dumaashiin teenya haati Hamzaa arra waan gammachiisaa waan sigalee namni irraa jaalatu waan rabbiin irraa jaalatu sigalee kana qabattee dhufte maal jechuun kan isin oolamu haa galatamtu namaas akka qabdu agarte Oromoon akka isii waliin dhaabbattu agarte kanaaf arra waan gammachiisaa nu dhageeste fiidiyoosii akka agarretti akka laalletti oduu gammachiisaa rabbiin isii haa kabaju rabbiin waliin haa jiraatu rabbiin nagayaan ilmaasii keessatti haa deebisu kana du'aa inuma goonaaf du'aa godhaatumaaf jirraan kanaaf baar Sufiyaan guyyaa hanga kana keessatti waan isa mudate arkee jira. Wanni jee dhugaadha. Wanni jee ilmaan haadhaan tolan, haadhaan bareedan, manni yoonuma haati manaa keessa jiraatte ifaan manaa haadha manaati. Kana waan ta'eef baar baga agarte baga waan haati Hamzaa sirraa taa'u jirtuun agarte akkana malee ilmi namaa qooda namaaf hin kaa'u. Dubbiin teemoon dubbii ajaa'ibaati. Badala ala teessurra yoo mana keessa teesse amma takka yaa'ina goote irra naa aasaanaa jetteen galatoome nama galata namaa beeku rabbi si haa godhu. Atis nama if beeku if laalu if gorsu rabbi si haa godhu. Kanaaf baga agarte waan fatiyaan taa'u jirtuun akkana malee wanni sirraa waa hin jiru. Silaa isii manuma keessa teesse seere dubbiirraan dhiistu ammoon deemtee gabbaatee raahaan taa'utu hin jirtu. Akkuma afaan sitiin jettetti akkuma waliin dhageenyetti fiidiyoo hordofaa jira fiidiyoo fatiyaa. Kanaaf dhugaadha. Qaamatu ala jira malee qaamaa qalbiinsi mana jiran yoomiyyuu taanaan namni takkaa ilmaanii hojii adda bahee hin beeyne ala biraa bulee hin beeyne mee hangam takka nama ulfaata hangam takka nama dhiba ifra dhaabee yoo ilaale hedduu takka nama ulfaata. Kanaaf fatiyaan haa galatoomtu akka nama qabdus akka namni isii cinaa dhaabbatus akka siree roorroo isitti hin dhiisnes baga agartee moon namni tolchuu beeku haa balleessu jette
haa galatoomtu dhugaa manasi bal'amatti hin qabattu yeroo feetetti manni sii banaadhaaf duraanis akkuma jettatti duraanis wanni isii manaa baase maaliif fuutaadhaa miti ilillii manaasi fidaadha wanni isii manarraa baase tanaafu eega mana kireessiteef siin jette meelaal ilmoo namaa laal eega mana kireessiteef an duraanu hanganumaan barbaade isii bira maaliif dheetti siin hin jedhu yoo isii bira bultees jaartee bira bulte badii dalagaan jirtu meelaal baar Sufyaan qooda haati Hamzaa sii keessa meelaal garte qooda haati Hamzaa sii keessa meelaal ani duraanis maaliif fuutaadhaa miti wanneetti manarraa bahee siin jette durumaanuu mana kireessiteefi seere maaliif seere akka shari'aa islaamaa akka rabbiin jaalatutti seere maaliif nun bulchineedha wanni siin jette kun dongoraa miti yoomiyyuu sirriidha haqasii falmachuuf mirga qabdi kanaaf haa galatoomtu haati Hamzaa wanni siin jette baar Sufyaan manguddummaa hin barbaaduu siin jette ani mana kiyya anaatu aaree irraa gabbehe seele ammaas ati intalma saniif jaartii see xiqqoof mana goonaanifu niin gala siin jette arra boru siin jee ballama siin qabu guyyaa hom dhufta ati jennaan mana kiyyatti ballama hin qabadhuu siin jette meelaal rabbiin ilmaan kee keessa Fatiyaa haadha Hamzaa ilmaan kee keessa rabbi si haa bulchu umrii barahaa abdi rabbi siif haa kennu akka hawaasa kee dhageesse Oromoo ta'e dhageesse akkasumatti abbaa kee kasi dhalche amrii isaa dhageesse abbaa alaan toltu ilmaan qabda manaan tolta mana keetti ol deebi'i siin jee bilbilaan ara silaas si bira jiraatee fa'aa akkamiidha kan bilbilaanu akkanatti hatattamaan seere kara mana keetti seere deebuuf yaalii goote seere silaas jiraatee fa'aa akkami isallee abbaa keetillee rabbiin umrii siif haa kennuuf umrii dheertuu umrii barahaa abduu rabbi siif haa kennuuf atillee ilmoo faayidaa abbaa keetiif atilleen akkuma ilmoo ta'e jaalatu kanatti innillee si jaalata kana waan ta'eef haadha Hamzaa galatoome horii buli jiraadhu umriin turi rabbiin siifi abbaa mana keetillee isin jiddutti shittoo gamaa isaa naqee isin walitti isin haa urgeessu ati haqa kee falmachaa jirta haqa namaa hin xu'ine daangaa namatti hin dabarre nama daangaa si dabarmoon gonkumaa ittiin dhiisin kanaaf rabbiin si waliin haa jiraatu galatoomi umriin turi akkuma arra fiidiyoodhaan gammachuun dhageessitti insha Allah mana keetii galii tamam mana keetii galii achirraa mana keetirraa ilmaan kee keessa mee hangam takka ilmaan kun sii dheebootee jiran sii beelawanii jiran sii yaaddawanii jiran seere atoo hangam takka ilmaan kee kanaaf yaaddooytee dheebootee fi beelooytee fi seere obsitee garaa hidhattee taa'u jirta dhugaa bilbilaan wal quba qabdan ammoon bilbilli harkaa ijaa siin ga'u kanaaf Fatiyaa teenya haadha Hamzaa tumaashii siin jenna baga rabbiin seere ifi si yaadachiisee intala hajjuu ta'uu keetiif hedduu akkasittiin boonna galatoomi horii buli dhageesse hawaasa kee Oromoo ta'e nama baay'ee qabda silaa irraan tana manarraa boobaatte namni qabdaa fi hin qabdu addan beektu ammoon waa hedduuf sii gaariidha baatee laaluun kun hamaa fi nama hamtuu si yaaduu fi nama toltuu si yaadu nama sii gammaduu fi nama akka ati deemte seere garaan isaa badu seere adda sii baasti nama beek guyyaa rakkoo malee seere nama addan bartu kanaafu
atis nama if beeku nama haqa jaarsaa beeku nama akka rabbiin jeesanitti seere jaarsaa wajjin jiraatu rabbi si haa godhu galatoome horii buli daawwattoota keenya du'aayin teessan milkoofte bakka harkatte Fatiyaan karaa manatti galuudhaaf imalasi itti fuftee jirti hanga insha Allah isiin manasi galtee manasi galtee gammachuu isii akkasitti ijoollee isiitii wajjin gidee fiidiyoo nu marte amma isinii marte amma walumaan nu marte seele akkasitti nutilleen gammanna wanni asirra baane seele lallabnuufis akkuma isiin ilmaasii keessatti deebituuf malee faayidaan as keessaa harkanu tokko illee hin jiru waan ta'eef kanaafu arra oduu gammachiisaa oduu akka ajaa'ibatti seele nama das nama jiru Fatiyaan karaa maatiisii karaa ilmaasii niin deebi'ette waadaa waan galteef isinitti dheeradhe hanga fiidiyoo biraatiin walitti dachaanu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh